Akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keessan akka urjii samiitti isiniif haa baay'atu. Nuti nagaa jirraa baga nagaadhaan irra deebitanii gara iskoolaar tuubitti dhuftanii chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gootanii viidiyoo yeroo hunda hojjennu kallattiidhaan akka isin bira ga'u taasisuu dandeessu. Akkasumas immoo warreen subscribe nuuf gootan sirriitti laphee keenyarraa galatoomaa jechaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe haasaa namoonni sababa hojiitiin jechuudha qabamanii otoo waliin argin turan erga wal arganiin booda immoo haasaa taasisan afaan Ingiliffaa afaan Oromoodhaan qabadheen jira. Viidiyoon kun immoo viidiyoo aadaa baafi caammoyyuu dhiyeenyatti kan hojjedhu ta'a. Ammaaf viidiyootti kallattumaan haaseenna. Akkuma baratame namoonni yogguu wal argan jalqaba irratti nagaa wal gaafatu. Fakkeenyaaf nama Alex jedhamu tokko otoo argitanii maal jechuu ni dandeessu? Hi Alex, how are you? Hi Alex, how are you? Hi Alex, how are you? Alex, attam jirtaa? How are you? Attam jirtaa yookaan akkam jirtaa jechuudha. Sana booda innis immoo akkana jedhee isiniif deebisuu danda'a. I am pretty well, thanks and you. I am pretty well, thanks and you. I am pretty well, thanks and you. Ani baay'ee nagaadha galatoomi. Ati hoo? I am pretty well jechuun ani baay'ee nagaadha. Thanks jechuun immoo galatoomi. And you jechuun ati hoo jechuudha. Sana booda immoo isinis immoo akkana jettanii deebisuu dandeessu. Thanks to God, I'm fine. Thanks to God, I'm fine. Thanks to God, I'm fine. Rabbiif galanni haa ga'u, ani nagaadha. Thanks to God jechuun rabbiif galanni haa ga'u. I'm fine. Ani nagaadha jechuudha. Sana booda thanks to God, I'm fine erga jettaniin booda akkana isiniin jechuu mala jechuudha inni immoo I haven't seen you for a long time. Where have you been? I haven't seen you for a long time. Where have you been? I haven't seen you for a long time. Where have you been? Yeroo dheeraadhaaf sin argine. Eessa turte? I haven't seen you for a long time. Jechuun yeroo dheeraadhaaf sin argine jechuudha. Long time jechuun yeroo dheeraa jechuudha. Akkuma beektan. Where have you been? Jechuun immoo eessa turte jechuudha. Sana booda I haven't seen you for a long time. Where have you been? jedhee gaafateera. Innis immoo akkana jedhee deebisuu fi danda'amu. I have been busy with extra work. I have been busy with extra work. I have been busy with extra work. Hojii dabalataan qabameen ture. Extra work jechuun hojii dabalataa jechuudha. I have been busy with extra work. Hojii dabalataan qabameen ture jedhee Alex isiniif deebise jechuudha. Sana booda isinis immoo maal jettuuni? I have had a lot of work to do too. I have had a lot of work to do too. I have had a lot of work to do too. Anillee hojii baay'een qaba ture. Anillee hojii baay'een qaba ture. Tuun suni maalinni anillee ibsiti jechuudha. I have had a lot of work to do. Hojii baay'een qaba ture. I have had jechuun qaba jechuudha. Kanaafuu I have had a lot of work to do. Anillee hojii baay'een qaba ture jennee deebisnaaf jechuudha. Sana booda immoo innillee maal jedhee isiniif deebisuu danda'a? Yes, I haven't seen you for quite a while either. Yes, I haven't seen you for quite a while either. Yes, I haven't seen you for quite a while either. Eeyyen ani yeroo murtaa'aa ta'eef sin argine. Eeyyen ani yeroo murtaa'aa ta'eef sin argine. Yes jechuun eeyyeni. I haven't seen you for quite a while either jechuun ani yeroo murtaa'aa ta'eef sin argine jechuudha. Alex akkana jedhee isiniif deebisuu danda'a jechuudha. Isin immoo akkana jettaniis deebisuu jechuudha. Yep, that's right. Yep, that is right. Yep, that is right. Dhugaadha jettanii deebistuuf jechuudha. Ingiliffa qofaan immoo al tokko rivaayis gochuudhaaf Hi Alex, how are you?
I'm pretty well, thanks. And you? Thanks to God, I'm fine. I haven't seen you for a long time. Where have you been? I have been busy with extra work. I have had a lot of work to do too. Yes, I haven't seen you for quite a while either. Yep, that's right. Viidiyoon ani har'aaf qabadhe kan moo fakkaata ture. Viidiyocha yoo jaalattan like godhaa. Yeroo xinnoo immoo yoo qabaattan koomentii nuuf barreessaa. Akkasumas immoo viidiyoo kana waan ilaaltaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo biraatiin ammoo agarruutti immoo nagaan ta'a.